May aftakkaayya keenya yeroo dhufanii gabaabsee kana waaqayyo akka nuti dubbatu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin jecha dhugaa, jecha hafuura qulqulluudhaan machaa'e, jecha dubbatee fayyisu, jecha waraanee ajjeesu, jecha immoo lalisisu qabatee nutti dhufe. Kanaaf dubbiin gowwoomsaatiin miti. Wangeelli dhugaadha. Wangeela dhugaa ta'e kana immoo dhaga'uudhaaf hafuurri qulqulluun isin haa gargaaru. Hafuurri qulqulluun nu haa gargaaru. Haleluuyaa. Tarii isin bukkee deemee kana boodaati waa hin baaftu. Ati quxisuudha. Amma dhimma baasuu hin dandeessu. Humna hin qabdu. Lammii hin qabdu. Qarshii hin qabdu. Hojjaa hin qabdu kasi jedhu. Irratti lallabdaara maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos. Ani angafa jettaan. Angafa sabni kun. Angafa. Ani mana waaqayyoo keessatti quxisuu miti. Yesuus Kiristoosiin ani angafa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sagalee kee nan facaasa. Amargu. 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 Qilleensa kana gubbaa lafa kanarra jireenya namaa sammuu namaa wanti sagalee kanaaf mormu hin jiraatin maqaa Yesuus. Humna dhiiga Yesuusiin agaraafatamu. Sammuu nama hundaa dubbii kee kanaa qopheesseera humna dhiiga Yesuusiin. Anas quxisuu nama kee na gargaara. Hundumtuu ulfina keetiif haa ta'u. Saba kanatti dubbadaati. Dubbii kee nuuf hiri. Omtinuu nuuf sagalee kee gidduu hin lixin. Maqaa Yesuusiin saba hangafa ta'e kanatti wanta hangafatti dubbadhu. Waan adda dureetti dubbadhu. Dursi natti dubbadhu. Anarraan immoo darbisaa kanatti dubbadhu. Sagalee kun na haa jiisu. Sagalee kun na haa ijaaru. Saba kana immoo haa ijaaru. Si haa galatu. Ulfaa kabajamu. Maqaa Yesuusiin. Ani maal jettan? Mata duree kan jiraatu bina maal jettan? Maal jettan? Angafa kan jettu qofti ani angafa jedhe sagalee godhuudha. Ati quxisuu haa ta'u angafa. Ani angafa jedhan haa dhagahu. Ameen. Haleluuyaa. Beektu Yesuus Kiristoos warra kanaan dura isatti amananii du'an inni warra du'an keessa angafa ta'ee kaafame. Ittaanee immoo warra ka'umsa jalqabaa kana keessa qooda qabantu angafa. Kanaaf kiristaanni maalidha? Sabni waaqayyoo maalidha? Angafaati. Mee macaafa qulqulluu keessaa sagalee waaqayyoo gooftaa macaa dubbifataa walii wajjin deemna. Mata duree angafa. Sabni kun angafa. Ijoollee waaqayyoo angafa. Angafa taanee erga waamamne maaltu immoo angafummaa keenya akka gurguru yookaan akka dhiifnu godha kan jedhu qabxii baay'ee harkatti qabadhee amma hafuurri waaqayyoo na gargaare nan dubbadhaa. Seera ba'uu boqonnaa tokko jalqabdanii yommuu laaltan macaafni qulqulluun kan dubbatu waa'ee garbummaadhaa gallakkifamuu saba waaqayyooti. Waaqayyo karaa hafuura isaa qulqulluu karaa Muusee karaa garbicha isaa saba kanaa boo'icha isaanii imimmaan isaanii gadhiitamuu isaanii rakkoo isaanii gadda isaanii argee Muusee ergee saba kanaa harka Misrii harka warra garbummaatti gad isaan bituuti naa baasi itti jechaa ture Waaqayyo. Galanni Waaqayyo lafaa ta'u. Kanaafati saba hangafa Waaqayyo gooftaan dhiiga isaatiin bitame malee ati quxisuu miti mana Waaqaa keessatti. Namoota baay'ee boquu isaanii kan gaccabsu of tuffachuu isaanii akka maqaan guddaan maqaan Waaqayyoo inni hangafni isaan jiru waan hin amanneef waan isaanitti dhagahamneef yeroo hundumaa akkuma qoma buusanitti akkuma booboo buusanitti deemu. Sagalee kanaan maqaa gooftaa Yesuus narra mandara dhiirota keetii keessatti qolee kee ol qabeera. Amiin keessa hin dhaga'amu. Hin dhaga'amaa? Mandara dhiirotaa gidduutti lafti kun biyyi lafaa kun maali qabamtee kana macaafni dukkanaan qabamteetteedha. Kanaaf diinni kiristaanaa lafa hundumaatti baay'eedha. Mandara dhiirotaa hundumaa keessatti Waaqayyo arra hangafa si jechuu isaatiin qofa kee ol qabatee deemte.
Masaanuu kee guddaatti qoma kirkaatee. Ameen. Ayyaana Waaqayyoo isa guddaatu sira jira waan ta'eef. Kanaaf ati maalidha? Haleluuyaa. Hangafaati. Seera uumamaa boqonnaa 25. Macaafa qulqulluu wal qabdanii dubbistu lakkoofsa 21 jalqabnee dubbifannaa. Seera uumamaa boqonnaa 25 lakkoofsa 21 jalqabee kan jiru eenyutu argate? Dadaa ka warri macaafa qulqulluu qabdan damee deemnaa boqonnaa 25 lakkoofsa 21 kaase. Isiyaa waa'ee haadha manaa isaa ishee dhabduu turteef Waaqayyoon kadhatee Waaqayyoos wanta inni kadhate waan dhaga'eef Ribqaan haati manaa Isiyaa kennuuf goote. Ijoollee garaa ishii keessaas waliin dhidhiitu turan. Ishiin erga akkas ta'ee kun maal anaaf godhaaree jettee kanaan Waaqayyoon gaafachuu dhaqxe. Waaqayyoo ishiidhaan gadameessa kee keessa saba lamatu jira. Gosni lamaan si irraa dhalatanis gargar in hiramu. Gosa tokkotu isa kaan irra jabaata. Isa hangafaatu isa qofsuudhaaf ergamaa. Itti fufaa dubbisa. Yeroon ishii yommuu ka'ee kunoo laffuun gadameessa ishii keessa. Yeroon garuu ishii yommuu ka'ee kunoo laffuun gadameessa ishii keessa turan. Inni duraan diimaa dhaqni isaa hundinuus akka uffataa dabbasaa qabu rifeensa atu as ba'e. Maqaan isaa Eesa'uu jedhaniin. Isa booddeedhaan immoo obboleessi isaa as ba'e. Harki isaa koomee Eesa'uu qabatee ture. Maqaan isaa Yaaqoob jedhama. Yeroo isaan dhalatan Siyaaq nama waggaa 60 ture. Fixaa'ee. Ijoolleen kunis in guddatan. Eesa'uun nama akka itti adamsu beeku. Nama bakkee oolu ture. Yaaqoob garuu nama amalqabtoleessa dhee keessa oolu ture. Isiyaaq wanta inni adamsee fidu nyaachuun waan itti toluuf Eesa'uun in jaallata ture. Ribqaan garuu Yaaqoobin jaalatte. Yaaqoobin jaallatti turte. Tokko utuu Yaaqoob nyaata tolchuutti jiru Eesa'uun bakkeedhaa dhufee ol galee isas ururiin dha'ee ture. Eesa'uun yommuu Yaaqoobiin amma ururiin na dha'eera. Nyaata diimaa sana akka nyaatuuf naaf kennii jedhe. Kanaafis maqaan isaa Edoom jedhame. Edoom jechuun dinqicha jechuudha. Yaaqoob immoo ati dura hangafummaa kee anatti gurguritaa jedheen. Esaawunis anoo amma tuqee hangafummaan kun maal anaaf godhaaree? Yaaqoob immoo dura anaaf kakadhu jedhee inni si kakatee akkasitti hangafummaa isaa Yaaqoobitti gurgure. Waaqayyo nu haa oolchu. Ameen. Naa oolchu harka keessan irra ol kaasa. Waaqayyo nuun haa oolchu. Kutaan kun yeroo laaltan egaa namichi isaa jedhamu kun haadha manaa yeroo fuudhu waggaa 20ffaa isaati, waggaa 40ffaa isaati, otoo ijoolleen argatiin waggaa 20 ta'a. Fuula Waaqayyoo dura dhaqee waa'ee maseenummaa mana isaa, waa'ee maseenummaa isaa haadha manaa isaa kana Waaqayyoon gaafata. Gaafa Waaqayyoon kadhatu Waaqayyoo haati manaa isaa akka garaatti baattu gargaara. Haati manaa gaafa garaatti baattu waan keessummaa ta'etu ishii keessa jiratu. Maalidha inni? Kana dura ishiin deessee beektu yeroo kana daa'ima lamatu lakkuun garaa ishii keessa jiru. Taa'uu mormootu hin taane lakkuun kun garaa ishii keessatti wal dhidhiitu turanii. Akkana wal dhidhiibootu hin taane wal dhidhiitu jechuudha bara. Eessan garaa haadhaa keessatti. Kanaaf gaaffii guddaan waan ishiitti uumameef akka jedhe. Erga kana ta'e maal naa godhe? Na dhaga'uu Waaqayyoo maal na fayyada? Waan garaa koo keessaa wal sukkuumu jira hoo nagaan na beekte. Kanaafis Waaqayyoon gaafachuu deemte. Waaqayyo maal jedhee? Saba lamatu garaa kee keessa jira. Isaan lamaanuu saba hin ta'u. Garuu inni quxisuun maal ta'a? Inni hangam isa quxisuudhaaf bitamaaf jedhe. Hin dhalatanii gaafa isaan dhalatan Yaaqoob koomee obboleessa isaa isa dura dhalate Esaawun qabee dhalateedha. Kanaaf Esaawu maalidha ture? Hangafa ture. Yaaqoob immoo koomee isaa qabee dhalate jedhe. Garaa haadhaa keessatti wal dhidhiitu turanii gaafa dhalatu immoo koomee isaa qabee dhalate. Ergi dhalatanii booddee ijoon lama
ijoollee lamaan iyyuu maal ta'anii guddatan amalli isaanii garaagara. Inni tokko bakkee keessa oola, inni tokko immoo haadha bira oola. Naannoo godoo, naannoo dunkaanaa oola, ittoo bilcheessaa, haadha gargaara. Inni sun immoo gara biraa deemee bakkee deemee adamsee nyaata mi'aa abbaan dhiyeessa. Kanarraa kan ka'e abbaan ifaatii ijoollee gargar kutanii jaallatu. Abbaan Eewu jaallatu, Esaawu jaallatu, haati Eewu jaallatu. Eewu jaallatu, Yaaqoob jaallatu. Maaliif abbaan Esaawu jaallata? Waan inni adamsee bidirraa nyaata mi'aa nyaata waan tureefidha. Gargar baasanii jaallatu. Sinii galeeraa? Inni tokko bakkeetti guddate, inni tokko manatti guddate. Mata dureen keenya maali? Hangafummaa kee maali waliin? Gurguriin. Yaaqoob hangafa ture, qabxiilee ilaalla. Amma akkasumatti seenaa isaa baay'ee baheessa gootanii beektu, ergaa kana wajjin akka deemu waan tokko akka dhaabtan waan barbaade fa'a. Kanaaf ijoolleen kun lamaanuu gaafa guddatan amala lamaan guddatu jechuudha. Kanaaf waan tokko asitti himamee hangafummaa akkamitti argatu? Hangafummaan kan argamu tokko dhaloota miidhee namni tokko gadameessa jalqabaan hiikee yoo ba'e macaafa qulqulluun kan jedhu maanni inni dursee gadameessa balee ba'u hangafaa inni kan waaqayyooti. Hangafummaa jalqaba maaliin argama? Dhalootaan argama. Akkuma isaan naa deebisan akka waan yaadannoo na duukaa barreessanii hangafummaan akkana qabatetti isin karaa biraa beekuu dandeessu. Hangafummaan kan biraa maaliin argama? Filannoo waaqayyooti argama. Bexaabeer caalaa yetti nasarate. Filannoo waaqa duratti hundaa'a. Akkamitti isin jedhaa? Macaafni qulqulluun maal jedha? Waaqayyo Yaaqoobiin hin jaallatin Esaawu maal godhe? Maalaan godhanii hin jibbe. Waan gochuun fooyyessuun hin danda'amu waan. Eewu jaallate. Yaaqoobiin isa quxisuun jaallate. Esaawu immoo maal godhe? Hin jibbe. Filannoo. Sadaffaan amala baaratu hundaa'a. Akkana fudhate. Aduukaa jirtu moo jirtan? Namni amalumaan yookaan hojiinuma isaatiin hangafa ta'ee maatii gidduu lafee namoota hundumaa gidduu quxisuu qabu. Namni kabaju, ofiin kabaju, amalli isaa namatti hin tolu, daa'ima of godha, hin taphata, haala hin filatu, yeroo hin filatu, iddoo hin filatu, nama hin filatu, michuu hin filatu, daa'ima yeroo hundaa. Maaltu daa'ima maatu quxisa godhe? Amala isaa. Amala keetiin quxisuu hin ta'in maqaa Yesuus. Hangafa ta'e malee. Ameen. Kanaaf akkanani yaadannoo koo qabani kan biraa beekuu dandeessu ni jedhera. Ijaan kan bira naambisa kana qofa jechuu koo miti. Akka naa galee hangafummaan maalidha tokkoffaan? Dhalootaan argamu. Hangafa taatee dhalattee hangafa taatee akkatti hurtu waan isii agalu. Hangafummaan inni lammataan filannoo waaqayyooti. Otuma hangafoonni kee shanjaa deemu waaqayyoo quxisuu filata. Mee Daawitii yaadadhaa. Ijoollee torba fidanii dura saamii dhaaban saamuun abbaa mul'ataa. Hidhiira jiru. Yeroo waaqayyo isa kana jaallate, isa kana barbaade, isa hangafa isa dheeraa, isa bifa bareedu, isa fuula qajeelu, isa tikashaa isaa ammas ga'u fidanii dura nama waaqaa dhaaban. Kana waaqayyoon hin barbaanne. Eewu barbaade? Lammaffaa barbaade? Sadaffaa barbaade? Arfaffaa barbaade? Shanaffaa barbaade? Ja'affaa torbaffaa barbaade? Mit gaafa dhumaa hin jiru jedhanii nama hangafa ta'uudhaaf jiru kana akka hin jirretti waan lakkaa'anii kanuma qabaa isa jedhani. Mee afeera jedhaas. Afeera. Haaloo nagaa abu sagalee keessa. Afeera. Mee afeera jedhaman. Afeera. Inni ana. Inni siiga. Inni ana. Jedhadoot. Inni ana. Inni eenyu. Inni eenyu. Kaaraan ija boosee kana. Jennaan. Erga waadaan beekooda mucaa quxisuu isa dhumaa isaa beekamaa yaadamaniiti. Inni tokko mucaa quxisuu xiqqoo tokko olaatissa lafa duwwaatti hafeera isa malee kan biraa dhabe. Amma isa fidanitti boqonnaa qabu isaanii. Amin jedhaa kan maal filannoo waaqaa moo filannoo waaqaa miti? Isa kam? Isa quxisuu macaafa abboota kunni boqonnaa jala lakkoofsa tokko yoo dhufattan maalidha? Mucaa tokkotu nama Geediyoon jedhamu jira achi keessa. Geediyooni namni Geediyoon jedhamu kun qomoo warra fidatamee warra saba waaqaa ta'an keessa otoo jiru warri miidiyaan jedhaman naannoo isaatii baay'ee guddaa waan isaan sodaachisanii qomoo isaanii gadi qabanii waan isaan bitaniif maal godhee dubbii wajjin dabarse. Maal godhee wajjin dabarse?
Lama wayiniin itti cuunfamutti qabanidha. Hin ta'a. Cuunfaan wayinii waan akka sanduuqaan tolfameetu miini dhiqatamee irratti baanee dhidhiitameetu karaa biraa qaccarameetu cuunfa isaa dhugama. Isa iyyuu eessan lafa dachaa yookaan immoo lafa gajjadhaa keessatti. Qamadii garuu oobdiratti dhaama. Isa iyyuu qilleensi gara kaabaa kibbaa dhufee habaqi isaa fuudhee akka deemutti roggee gubbaatti dhaama. Inni garuu wal jala balleessa. Maal ta'e rakkatee maal godhaa jira? Gadi qabamee lafa dachaa keessatti maal godhaa jira? Qamadiin dhahaa jira. Yaa nama Waaqayyo sitti ani dhaggeeffadhu. Haalatu gadi si qabe malee mul'ata guddaa si argatu. Hin dhaga'amu? Yeroo gadi si qabe malee Waaqayyo ergaa addunyaarra qabu sirraa qaba. Oh, hallelujah! Namni biratti labsuu dandeessu akka jira akka jedhu ta'uu kaasa. Yeroo lafa gadi qabe malee guyyaan ol qabamuu godhatti dhiyaateeraa jedhu. Guyyaan yaadatamuu godhatti dhiyaateeraa jedhu. Inni iyyuu har'a hirmaata waa dubbatamu. Waaqayyo afur gurguruu akkasuma jira. Namoota mul'ata gurguddaa baatanii jiran. Addunyaa kanarra miilla isaanii ayee kanan fageessu. Mana mootummaatti warra ergaa konaa himan. Haalli gadi qabee qoraattiin irratti margee muncaan irra dagaagee caffeen isaan qabee ida subeen miila isaanii qabee namoota argaman namoota gurguddaa jiru nan jibaa addunyaa kanarra nan naannessaa ergaa namni hin beekne gurguddoonni kan hin beekne beekaa jedhamee kan beekamu kan hin beekne ergaa gurguddaa naaf kaa'ala siin jedha waaqa. Ana kan jettuu taari'anii jedha abbe. Amma yeroo teessee kan ila laga qarqara teessa maleessa Waaqayyotu nurratti si baasa. Dikara laba laba bosi kara laba jaba jaba laba. Wah, haleluya. Dikara laba di bola jana mo. Erga dufe. Erga dufe. Malo minjerat. Malo minjerat. Malo minjerat. Matu dufera? Erga. Kalau puri erga dujana dufera aja. Erga dujana dufera. Ayo nanti lu bercanda ini. Ayo nanti lu bercanda. Sinta du percaya miti, kita du percaya. Tugas Waaqayyo sini, kita du percaya. Haleluya. Yeroda wajara sijala maka demale, wanita sijala kakak demale sa, kali terjam pasti kan kebab tu sibuk demale. Shakara laba bos. Ati mari wanta dem. Oji ke gamaralan, oja ke gamaralan, orma ke gamaralan.